Itti duuba qabsoon bilisummaa kan addaan hin jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa. Ashama harka fuunee hordoftoota keenyaafis hordoftoota keenya suur sagalee yookaanis sagalee fi suuraadhaan viidiyoodhaan warra nu daawwachaa jirtan jechuudha. Daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan har'a sagantaa takka qabadheetiin isinii dhufee jira. Sagantaan tun guyyaa sadeen kana keessatti waan jarrabne waan laalle jechuudha. Waan mudachaa ture biyya keessattii fi qoqqobbiin dinagdee waan biyyarra geessistee waan kana xiqqoorra haasofna jeetiin dhufee ammas qabxii TPLF fi OPDO yookaan OPDO Rawan aso inutu jira san hordofuudhaan dhufaana turaan isiniin jaa warri chaanaala kanaaf haaraa taatan garuu hara tech information technology subscribe yookaan like gochuudha maatii keenya ta'a warri haaraa taatan garuu subscribe gochuu fi like share comment gochuun dagatina isiniin jenna gamanuma gara sagantaa tiyyaatiin dabra sagantaan tiyya guyyaa sadeen dabran kana keessatti labsii qoqqobbii dinagdee qeeroon labsite bu'aa maalii buuste yookaan faayidaa maalii buuste jeetiin laale yeroo laalu bu'aansi haala kanaan yoo itti fufte qabsoo finiinsu jirti tokko bilisummaan nun deemu jirti lama diina rifachiisu jirti sadi diina naasisu jirti afur ikonoomii biyyaatii fi tan siyaasaatu kuffisu jirti. Wiltu duida ekonomi biyya takka dinagdeen qeeroo labsiin qeeroon qoqqobbiin qeeroon irra keesseen kan ka'e waywaachuu jiran argina kufuu jirti argina kun bu'aa qeeroon qoqqobbii dinagdee tana mootummaa OPDO yookaan mootummaa PP irra keesse jechuudhaan akkasitti fudhan. Kan biraa yoo fakkeenyaaf sabni biraa waan nuti goone kana goone jedhanii kan yaadan ta'e carraa kanaan qaban fakkeenyaaf yeroo nuti kanatti qeerroon labsii qoqqobbiitiin dinagdee kufaa jirtu fakkeenyaaf yoo isaan Oromiyaa miidhuu fedhan bakka fedhan ta'anii Oromiyaa miidhuu hin danda'an. Dhugaan isiniin joo qoqqobbee kan nuti darbinu Asmaraa keessa yookaanis Eertiraa keessa yookaanis Maqalee keessa yookaan Amaaraa keessa bakka fedhe Dabuu keessa yoo ta'an qoqqobbee kanaa hin geessisan. Gaafa nuti 2014 gaafa bilisummaa tanaan geenyu gaafa qoqqobbee kanaa geessaa turre isaan geessisaan turre akka waan qeeroo wajjin qabsaa'anii biyya tana jechuun sadarkaa tanaan geessisanitti faannootu waliin qabsaa'e. Maarreetu waliin qabsaa'e gurmaa jinni jaankaa kana waliin qabsaa'e jedhanii qabsoo saammatan san carraa kanaan argenne isaan cufaa turanii isaan yeroo sanitti qophii dinagdee kana qoqqobbii dinagdee kanarra haayaa turanii waan Abiyyi sirna nafxanyaati waliin nu hidhu fedhen akka inni faannoonis qabsooyitee jirti. Fiiganii dafanii sosobee lammaa hojii fiiganii Amaaraa kililii daggoo hojii walii hidhamne yaani tokko ta'a. Isaaniif gabroomsuu deemaa bara. Oromoo gabroomsuu deema. Arammaa asirratti waan takkaan qaba gaaffii takkaan qaba. Amma nafxanyaa jalatti eega gabroomtan. Sirni PP sirna nafxanyaa ta'ee eega namni hundi kanatti raase. Gaafa OPDO turtan TPLF isin ergita jaana. Hayyee eega namoo akkasitti ergannoo TPLF taatan. Akkas jechuun TPLF eega isin ijaartee akka barbaaddetti arraas beesh mallis addisaa dubbachaa ture. 89 irraa eegallee nuti PLC warshaalee federaalaa gurguddaa taaksiin argine gibira argine baajeta naqirre isaanumaa nyaachuu jira jeneraalaa taatu nyaachuu jira jeneraalaa taatu waan fedhe ajajee godhaa ture. Kana nuti qofa qabnu biyya keessa osoo jirru liizii daandachii akka gurguramtu cimir kana hunda quba qabne ni beeyne waan goonu dhabnee garaan nu gubatee osoo biyya keessa jiru gubachaa turre kana hunda osoo akkas isin godhuu beeytanii maqumaa jijjiiratan amma kana keessa nama ajjeesaa ture
fakkeenya maqaa isaa yoon dhoobadhe lamagaa ni beeka yoon lamagaa jaaramaa keessa lamagaa namni halee oppidiyoo keessa nama ajjeechaa ture arra PPOG ajjeesaa san hin hidhamin seeratti hin gaafatamin yookaan adabbiin irra murame waa takka osoo hin jiraatin arra PPT arra gaarii ta'ee Oromoodha waan gaarii akka isaanii dhiyaatutti waan gaarii akka isaanii godhutti nafil bilsigina badhaadhe dajee faarsa. Kanuma keessa bidiyummaan duraanuu waan keessa jirtu faarrallee as deebi'ee miidhu jira ammat. Ni dhagayanii biyya kanamni sana. Yoo kaleessa ajjeechaa fi wanni godhaa turtan bar waggaa 27 kanaa fi lamaan itti dabalatanis walitti 29. Fudhaa walitti 29 jijjiirama isin fiddan mee akka aanaatti akka magaalaatti jijjiiramni isin fiddamaatu jira. Warri isin dura maal hojjete isin maal hojjettan? Mee hawaasaan gisee hunda gibiraan karaa cuftan jettanii maallaqa asheeguun irratti asheegu maallaqa raaguuruun miidhu malee bu'aan isin fiddanii maali? Mee maali namni wanni badhaadhina isin filatuuf? Maal waan gootaniif fi uummata kanaaf waan kanaa goone waan san goone jaa. Wanni uummataa godhu jiru kana jaa. As beeti Projektiilee gurguddoo Finfinnee keessa godhu jira. Finfinnee keessa godhamu jiru. Finfinnee keessa maal qabdan isin jaa maarree Oromoon as Finfinnee keessa yaa'u qabdi. Boorana galuu qabdi. Finfinnee keessa bahuu qabdi. Teenyaa isin jechuu jiran. Kaleessa caaluu ajjeesuu isaaniitiif isin irra dhaadachuu jiran. Dhaadatanii kan waa fi ammas juwaara ajjeesanaa jechuu jiran. Isin maali? Maal nama sawwa mee deemaati dhiira miti isin akka kalee ergamtuu maali TPLF taataniiti Oromoo Sama ajjeesaa tumaa turtanitti arra isintu dhiiraa deemaati TPLF sama ajjeesaa deemame pirezidaantii filaaf irra haya. Shuma deemame taaksii irraa guura isintu dhiira. Deema waan isaan isin godhan kafaladhaame teessanii ololuu miti. Teessanii olola qofaan afaanii. TPLF karakter shanii hojjetee abaa hojjetee akkana nurra duulu jira. Goni deemi dhiira taatu. Waan si godhan kophaatti muummicha ministeeraa punishment kophaatti maali qorachaa turanii inni maan qoranne irra deeme waan isaan gaafas isin godhan deemtanii maan goone isaan dhiira taatan Oromoo godhama arraas gaafasis Oromoo godhamu ergamtuun gaafasis arraas ergamtu Oromoo wal nyaachisu Oromoo isin irraa dhumuu didde Oromoon tun isinitti heddummaate haa gaafa kana malleessanaawi heddumina yoo dhaadattan isin xiqqeessuu danda'e san xiqqeessuma kaayyuun teessan isin gaafasiisa sanuma arraas sanumaan isin garaagarummaan jirtu hin jirtu kan nama tokko lubbuun nama tokko hadduu jiru ajjeechaan ilmaan Oromoo isinitti hin dhageemin as baatanii maaliif aangoomtutu qabdi tokko olbee liivirraa monopoliidha jee mootummaan biyyatti jiru monopolii yoo ta'e qaamni mootummaa biyya bulchu qaamni mootummaa biyya bulchuu aangoo waacafu waan harkaa qabu monopolii siistamii yoo akkasitti aangoonis qabeenyinis waa hundinis siyaasaan si harka jirtimi boru barati arra akkana boru gisee si harkaa hufte bar siitu amma paartiin siyaasaa waan tokkoon isinii masitti tokkoffaa paartiidha isaan hundi Oromoo miti jechuun paartiileen biyya bulchaa jirtu fakkeenya PP haa taatu PP biyya bulchuu jira yookaan okay PP haa taatu PP biyya bulchuu jirtu maqaan badhaadhinaa godhattan malee bu'aan isin biyyaa fiddan yoo nafxanyaa gammachiisuuf waan nafxanyaan isin kennite qofa godhaa jirtan qaama gubbaatti qaama jalaa isin dhiisaa waa takka keessa hin jirtan saniifuu almaa asirratti wanni xiqqashuu isin ibsuu barbaadu maali beektani wanni isin ibsuu fedhu qaamni walabate manni murtii poolisii qaama walabaati paartiilee fedhan irraa paartii biyya bulchituu fi paartii dorgomtuu morkatu hundaanuu qaama walabaati maaliif qaamni walabaa paartii tokko isaan lamaan irratti fakkeenyaaf qaama badii tokko hojjete yakka tokko hojjete san irratti ragaa guurrattee evidensii gaa guurrattee evidensii fidatte saniini maal goota mana murtii dhiyeessiteeti rakkadhe naarra murteessii miteeti waan akkasii hojjete hojii mana murtiitti dhiisiif manni murtii laalee irra murteessa qaamni mootummaa qaamni nageenya eegduu qaama siyaasaa biyya bulchuu waan ergamuuf waan barbaade fidee irra dhiyeessa qaama murtii kanaas ni dirqisiisa qaama murtii mana murtii kanaanis hojii isaanii hojjetanii waan barbaade fidee irra dhiyeessa
hojjedhu waan nuti hin jenne beellama dheeressi lafarra dheeressi ajaja akka nuti si hannet wala bataa jiraadha wala bataati dhugaan Oromoof qabsaa haqa nyaatina ammas yoo borobar paartii morkituutun dhuftee bakka kana buute isin ergamtoota amma laal qaamni nageenyaatii fi qaamni biyya bulchu qaamni mana murtiitii fi qaamni humna poolisii kuni boru jira haan dhufee isin ergata meeshaa jechuudha slave gabraa bar poolisii jechuun maal poolisii fi humni waraanaa hundi isaanii maal maallaqa du'a hojiidhaa du'u deemi nama kana ajjeesi deemi ajjeesu deemi waan akkana hojjedhu barra jira nama tokko isaa ajajaa bara akka ifiin fadheette kun meeshaa ajajaa xiqqashoollee yoo quuqamnetti dhiyaatee oromummaan itti dheegeemee kan mormu durata ati haduutu uccufirraa baastee yookaan quuqamne oromummaas dheegeeme osoo tokkoon ajjeesin hin du'imu poolisii oromiyaa keessa teesse. Polisi mee humni nageenya biyyattii takka keessatti kan hidhatu mootummaa qofa haa mootummaa qofa dhiira taatan humna hidhatte humna TPLF san deemaa hiikkachiisa Oromoo qofa hiikkachiisaa oolu miti Oromoo qofa cabsaa oolu miti deemaa dhiira taatan dhiirami deemaa akka wal gaarreeffatan afaan wal gaarreeffachuu qofa miti wal garsiisaa nu garsiisa nurraa achi baame Oromoo qofa wal nyaachisaa oolu irraa achi baame Mii nama durubar pirezidaantii namaa isinii muudaa ture isinii shuumaa ture akkuma ifin fadhan isin godhaa ture arra deemaa fi mee godhaamee isin deemaa achi takka isin tuffachi jiranii bara abbaa illee gurgurattan isin hin jaan akkan gurgurannee ibsuufillee nu teessan yoo ibsitanii feetanii ibsaa feetanii ibsuu baadha tuffii isaan isinii qaban laala tuffii TPLF isinii qabdu paartiin bilisiginaa qabsoo qeerrootiin Gode sentu lalu. Arra jesa olu hida olu. Mana hidat gura olu. Formata si vintat. Echun yero gabab du bode tiko bode echun. Tiko bode. Kokke sigal te anke amma guya lam gui seden kuno kar sikote mahaliya. Yoni fi torban lam wali dabani torban sedi wali dabani tufa mana kam tat. Dinte gurte hida gurt. Wa khanu mabra wonni khali sigotanis khanu maras khanu ma. Wonni got wonni branjur. Wanni gootan tabraamii waan haaree godhaan agarsiisa. Haareen hin jiru. Jijjiiramni wanni isin gootan takka nagarree. Zeero. Waa takkaa hin fiddan. Waa takkaa waan agarree boo. Waan isin gootan garree. Kaleessa ilmaan abbaa gadaa Khana ilmaan abbaa gadaa jechuun Oromoo wal nyaachisu wal ajjeesisu. Tana ilmaan abbaa gadaa jechuun garree bara ilmaan abbaa gadaa ta'uu keessan isin garree bara. Mee ilmaan abbaa gadaa inni akkasi faarsaa turre dhugaa dogongoree namni dogongoree jiru yeroo sanitti dhugumaan ilmaan abbaa gadaa inni faarsaa ture. Siyaasaa waan dho'ifatanii deemaa turan kana wayirra naqqaane amma ifan baate bara amma garree. Amma beeyne bara. Oromoon biyya bulchu biyya diigaa. Bargarsiisu jirtanii bara. Bar diigamu jirti bar maaliif yoo Oromoo fintolin biyya biraa ta'e saba biraati tokkoon toltu saniif ni diigamta yoo Oromoo tolte ni jaaramta yoo Oromoof gaarii hojjette mee Oromoo wal fuudhii hayyoota Oromoon qabdu hundi hidhaanidha akka sirna duriirraa mee garaagarummaan ati qabdu maaltu jira hidhuu isaanumaatu hidhaa ture maaliyyaa maal gaafattaa'u Heddumina keessa sanuu caaluu deemtan lama la keessa hidhaa deemtan sababa kana keessa koronaan nama fixaa deemuun keessa maal godha hidhuun mataasiitu koronaan nama ficcisiisu mataasaatu waan dhala namaa irratti gadi hin geggeeffamne geggeessaa jirtan isin garree bara biyya bulchuu hin dandeessanii isin jechuu jiranii bara nu garsiisuu jirtanii ni dandeenya afaanii jettanii nutti aloltan asirraa nutti afaan bantan kana danda'uu keessan Gizi kaasnaan keessan gakkee fi waan goota wallaaltan waan qabattan wallaaltan afaanumaan tiifirraa ololu qofu Facebook irraas kijibaa oolu laalleen garuu karaa cufame jechuun mee qophiin diinagdee qophiin qeerroo labsite tun diinagdee irra labsite tuni hangam isin waywaachisuutu jirti isinii mitiyuu warreen ollaa biyyi biraa lallabsiisu jirti Suudaan jira
Djibouti fi Somalia lallabu jirti maratu jirti waan nyaatanii fi waan dhaban isin mataa keessan waan eksportu gootan dhabdan bunni eksportu gootanii fi maarra gootan gabgotu jira hay waame eksportu waan gootan sababa kanaan waan importu ta'oo Djibouti dhufee biiseenoo sababa kanaan maal qabdan mee maaltu siniyaaf saniif waan qeerroon bu'aan qeerroo qabsoo tana finiinsuudhaan fiddu akkuma reefu isinii tarreesse sani jabaadha qeerroo dhaamsa kiyya jabaadha qabsoo namni isinitti himu hin jiru isinuu qeerroodha isinuu ni beektan saniif jabaadha qabsoo teessan itti fufaa bilisummaan teessan dhiyootti kan gonfattan yookaanis kan golabamtan jeetin yaada inshaallah antanumaan raasa hojiitiin dhufe emotionaliteetiin na aarsite dubbiin takka saniifin dhufe bu'aan qabsoo teessanii dhiyootti inshaallah waan hordoftaniif na daawwattaniif warra na daawwateefis galatoomaan isiniin jaa ataaraati asirratti hin dhaabaat sagantaa biraatti naga walitti deebinutti har'aaf nageettiin isiin jaa warri chaanaala keenyaaf garuu haaree taatan subscribe gochuun dagatinaa like gochuun dagatinaa hiikka qabdi wanti tuni saniifuu akka gaariitti nu hordoftaniif subscribe gootan booda waan xiqqashoo san tuquu hin irraanfatinaa waan qilee hojjettu san tuquu san hin irraanfatinaa saniifuu gamanumaan nageettiin isiniin jaa Itti duuba qabsoon bilisummaa kanattaan jenne fincilli gabrummaa amma bilisummaa.